Ligiin Ingilaand kun taphoota torbee 22ffaan boor yoo itti fufu dursaan ligicha Liverpool diree finaalatti Brentford wajjin yoo taphatu Arsenal Emiratesitti Aston Villa waliin morkata. Liverpool gara injifannootti deebi'uuf Brentfordin qorama. Arsenal injifannoo isaan itti fufuuf Aston Villa irraa morkii jabaatu isa eeggata. Boruma Newcastle Southampton, Leicester City Fulham, West Ham Crystal Palace waliin yoo taphatan, dilbata Nottingham Forest Southampton, Ipswich Town Manchester City, Manchester United Brighton Everton Tottenham wajjin kan morkatanita. Premier League England kana taphaqiiteestuu tokko kan qabu Liverpool qabxii 47 dursaa jira. Arsenal 43, Nottingham Forest 41, Newcastle qabxii 38 sadarkaa lammaffaan gaarfaffaa qabatanii jiru. Everton qabxii 17 qaba. Wolves fi Ipswich Town qabxii 16 qabu. Leicester qabxii 14 qabu dabalatee Southampton qabxii 6 sadarkaa dhumarra jirus turmaata liigichaa argachuuf kan morkatan ni ta'a.